Yooyyaa kabajamtoota daawwattoota hordoftoota ennaa bultiin isan nagaa horii isan nagaa nageenya keessan badhaadha daadoo sa'a namaan nagaa qabdu jecha sagantaa keenya haa daa'imtuuti. Sagantaa daa'imtuu keenyaa addaa keessatti daballi mindaa hojjettoota mootummaa irratti kan xiyyeeffanne ta'a. Koomishiniin Siivil Sarviisii Itoophiyaa Koomishiinarii Dr. Mokraa Hayilee mindaa haaraa hojjettoota mootummaa ifoomsanii jiranii. Akkuma kanaan dura beektanii daballiin mindaa hojjettoota mootummaa fulbana irra jalqabee akka taasifamu kanaan dura ibsamee ture. Haa ta'u malee iskeeliin mindaa wanni ibsamee hin jirtu. Guyyaa har'aa ammoo Koomishinii Siivil Sarviisii Itoophiyaa Dr. Mokraa Hayilee iskeelii mindaa kana ifoomsanii jiranii. Bu'uurum kanaan hojjettooti mootummaa daballi mindaa isaanii tokko tokkoon if ta'ee jira jechuu sadarkaan jechuu. Fakkeenyaaf namni kanaan dura mindaa qarshii 4,760 argatu gara qarshii 6,000 ol guddatee jira. Sadarkaa tokkoffaa jechuu. Sadarkaan lammaffaan ammoo duraanii qarshii 4,929 ture gara qarshii 6,365 ol guddatee jira. Sadarkaan sadaffaan kanaan dura qarshii 5,104 ture gara qarshii 6,750 ol guddatee jira. Sadarkaan afuraffaan ammoo qarshii 5,283 ture gara qarshii 7,159 ol guddatee jira. Sadarkaan shanaffaan kanaan dura qarshii 5,659 ture gara qarshii 7,589 ol guddatee jira. Sadarkaan ja'affaan kanaan dura qarshii 6,058 ture amma immoo qarshii 8,029 ol guddatee jira. Sadarkaan torbaffaan kanaan dura qarshii 6,485 ture gara qarshii 8,478 ol guddatee jira. Sadarkaan saddeetaffaan kanaan dura qarshii 6,940 ture gara qarshii 11,500 ol guddatee jira. Sadarkaan sagalaffaan kanaan dura qarshii 7,424 ture gara qarshii 12,566 ol guddatee jira. Sadarkaan kudhanaffaan kanaan dura qarshii 7,934 ture gara qarshii 13,732 ol guddatee jira. Sadarkaan 11ffaan kanaan dura qarshii 8,474 ture gara qarshii 14,983 ol guddatee jira. Sadarkaan 12ffaan kanaan dura qarshii 9,047 ture gara qarshii 16,348 ol guddatee jira. Sadarkaan 13ffaan kanaan dura qarshii 9,645 ture gara qarshii 17,838 ol guddatee jira. Sadarkaan 14ffaan kanaan dura qarshii 10,600 ture gara qarshii 19,494 ol guddatee jira. Sadarkaan 15ffaan kanaan dura qarshii 11,634 ture amma immoo qarshii 21,238 ol guddatee jira. Sadarkaan 16ffaan kanaan dura qarshii 12,765 ture gara qarshii 23,173 ol guddatee jira. Sadarkaan 17ffaan kanaan dura qarshii 13,998 ture gara qarshii 25,285 ol guddatee jira. Sadarkaan 18ffaan kanaan dura qarshii 15,340 ture gara qarshii 27,585 ol guddatee jira. Sadarkaan 19ffaan kanaan dura qarshii 16,738 ture gara qarshii 30,086 ol guddatee jira. Sadarkaan 20ffaan kanaan dura qarshii 18,226 ture gara qarshii 32,809 ol guddatee jira. Sadarkaan 21ffaan kanaan dura qarshii 19,820 ture gara qarshii 35,778 ol guddatee jira. Sadarkaan 22ffaan kanaan dura qarshii 21,491 ture
gara qarshii 39,000 ol guddatee jira jechuudha. Walumaa galatti Komishinerii Siivil Sarviisii Itoophiyaa iskeelii mindaa haaraa mootummaa haala armaan olitti ibsin kanaanii ol guddachuu ifoomsee jira. Haa ta'u malee qaala'insi jireenya mindaan dabalamu kuni yoo ilaalan fooyya'insi qaba. Haa ta'u malee dubbiin ijoon waan qaala'insi jireenyaati. Rakkoon qaala'insi jireenyaa yoo furmaata kan arganne taate akkaatuma mindaan dabalamu kanaanii gatiin meeshaalee bu'uura haa dabalamu yoo taate jijjiiramni mindaa kuni jireenya hojjeta mootummaa irratti fooyya'insa fiduu hin danda'u. Kanaaf tarkaanfiin guddoon gatiin yookaan qaala'insi jireenyaa akka hin daballe hojjechuu gaafata jechuudha. Kanaaf sagantaan daa'imtuu seeraa daa'imtuu ardhaaf qaban kanuma waan dhageettaniif ulfaadhaa galatooma.